kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii ayyaana qilleetiin wal qabatee isiniif dhiyeessaa turretti akka bohaartan abdii guddaa qabna. Kanaan durallee miidiyaan galma dhugaa show yeroo adda addaatti ayyaana uummata wajjin kabajuudhaan beekama. Har'allee qophiilee garaa bashannansiisoo ta'an ayyaana qilleetiin wal qabatan gaazexeessitoonni fi riippoortoroonni keenya godinaalee garaa irra jiran tottolchanii akka isin biraan gahaa jiranii fi akkasuma immoo tamsaasni keenyas godinaalee hin beekamne hunda keessatti akka dhagahamaa jiru abdii qabna jechuudha. Amma immoo sa'aatiin oduu itti himnu waan ga'ee jiruuf oduu wajjin an Jamaal Muhammadii itti aansuudhaan oduu akka itti aanutti isiniif dhiyeessaa jechuudha. Hangafoota oduu obbo Hinjiraanii fi addee takfii wal loluudhaan addee takfiin Hinjiraan ajjeese. Tapha kubbaa miilaa warra waraabessaa fi harree gidduutti geggeeffameen addee harreen sadii fi duwwaan waraabessa mo'atte. Lukkuun dhaltuun takka da'umsa irratti lubbuun ishee dabarte. Tukaanni eeyyamaa osoo hin gaafatin mana nama dhuunfaa kireeffate seene mana kiraa akka kafaltu manni murtii idil addunyaa itti murteesse. Hattuun kiisii nama dhuunfaa seenee qabame yeroo argamutti dhiifama gaafatee hangafoonni oduun keenyaa kana ture. Tole amma immoo balballoomsee isiniif dhiyeessa. Obbo Hinjiraanii fi addee takfii wal loluudhaan addee takfiin Hinjiraan ajjeeste. Hinjiraan guyyaa kaleessaa addee takfii wajjin akka wal loletti sababa daangaa fi walitti bu'iinsa garaagaraa yeroo garaagaraatti isaan gidduu jiru waan mudataa tureef guyyaa kaleessaa addee Hinjiraaniin bakka malee dhahamuudhaan obbo takfiin ajjeefamte. Tapha kubbaa miilaa waraabessaa fi harree gidduutti geggeeffameen addee harreen sadii fi duwwaan mo'atte. Dabalata oduu kanaaf Suufaroo Abbaa Garoo naannoo Araadaa fi Jimaarra. Addee harreen guyyaa kaleessaa waraabessa wajjin kubbaa saaphanaa fi kubbaa miilaatiin taphataa turte gurra isii dheeraa san laaluudhaan waraabessi sodaataatiin ture. Waraabessi gaafa sodaataa turetti addee harree wajjin wal qabuudhaan addee harree yeroo sadi gaafa lafaan dhooftu sadaffaa irratti immoo kubbaa miilaatiin taphni isaan gidduutti akka geggeeffamu affeeramanii turan. Addee harreenis kubbaa miilaa waliin taphachuudhaan waraabessi miilli isaa shafaafaa yookiin kabeelaa waan ta'eef jecha obbo Waraaboon xalafuudhaan kubbaa goolii keessatti galchitee mo'atte. Tukaanni eeyyama malee mana nama dhuunfaa seenee manni murtii idil addunyaa kiraa akka kafalu itti murteesse. Tukaanichi yeroo garaagaraatti namicha itti deddeebi'uudhaan dararaa waan tureef namichi sunis immoo gara mana murtiitti deemee dhimmicha beeksisee manni murtiitis poolisiin dhimmicha qoratee akka adda baasu dhiyeesseetiin ture. Sambooda immoo tukaanicha san irratti murtiin mana kiraa akka kafaluu irratti murtaa'eetiin ture. Hattuun kiisii nama dhuunfaa seene tokko yeroo argamee qabamutti dhiifama akka gaafatu miidiyaaleen addunyaa garaagaraa gabaasaatiin turan. Hattichi kun yeroo inni kiisii nama dhuunfaa seenaa turetti namichi akkuma daarekti namichi kiisii inni seenu jalqabetti abbaan qabeenyichaa yookiin abbaan kiisiidha. Yeroo inni maallaqa baafachuudhaaf ka'u harkatti wal harkatti qabuudhaan sambooda immoo hattichi dhiifamaa dogongoreetiin kiisii kan keesseen yookiin immoo karaa ispaaltii natti fakkaate jechuudhaan namichaaf deebise. Qophiileen keenya hanga ammaatti isiniif himaa turre kana fakkaata. Qophii ayyaanaan wal qabatu gaafiif deebii keessummaa jabaa tokko qabna. Keessummaa san wajji turtii gaarii akka gootan gamanumaan isin afeerra. Keessummaan keenya gaman akka dhufan gaafanna. Teeknishaanni keenya keessummaa keenya gamanatti akka nu yaamu asumaan ergaa dabarfadha. Obbo Gadir. Tole ammasii sirba kanaan akka bohaartan isin affeerraa hanga keessummaan keenya gaman dhufanitti. Tole sirba keenyatti akka bohaartan abdii guddaa qabna. Keessummaan keenya gamana dhufanii jiru. Keessummaan keenya asuma nuuf taa'ati. Yeroodhaaf teessoo qabnu amma istiidiyoon keenya duroomee teessoo bitatuuf asuma tura. Tole waamicha kiyya kabajanii asitti argamu keessaniif baay'een isin galatoomfadha. Jalqaba maqaa keessanirraa kaasnaa miidiyaan keenya galma dhugaa show namoota aartiidhaan bebbeekamoo ta'an hedduu yeroo garaagaraatti afeeree uummata isaatiif dhiyeessaa akka ture akkasuma immoo qophiilee ayyaanaatiin wal qabatee qophii bashannansiisoo garaagaraa fi namoota hawwatoo ta'an hedduu isaanii dhiyeessaatiin turre har'aaf immoo keessummaa kabajaa isin godhachuudhaan isin afeerree jechuudha.
Kanaafuu waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyee hundumti keessanuu guddaa galatoomaadha. Asitti nu afeertanii miidiyaa kanarratti nu afeeruu keessaniif baay'ee isin galateeffannaa. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoonni miidiyaa Galma Dhugaa Show hundi keessanuu bakka jirtatti nagaan koo isiniif haa ta'u jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana qillee geessan isinii jechaa achuma ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Obsaa Hamad yookiin Kadir jedhama. Ani kan inni amma itti argamu magaalaa Adaamaati. Kunoo istiidiyoo Galma Dhugaa Show keessatti argamna. Kanumaan wal qabatee amma keessummaan as ta'ee asitti argamu kiyyaaf baay'een gammadaa galatoomaa isiniin jedha asitti naaf heeruu keessaniif. Tole maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomi isin jecha. Gara gaafiif deebii keenyatti seennaa. Gaafiif deebii keenyatti osoo hin seenin dura mee sadarkaan barnoota keessanii fi maqaa keessan akkasuma immoo bakka irraa dhuftan sirriitti osoo uummataaf ifa gootanii reef kana gisee himtan maqaa lama himtanii turtanii maqaan lama immoo ilmi namaa hin qabaatu jechuudha. Yakka akka seera biyya keenyaatti maqaa lama qabaachuun keessaayyuu akka seera mootummaa hin beekamneetti yakka jechuudha wanni akkana. Kanaafuu maqaa keessan dhaabbataa tokko himadhaame. Eeshi maqaan koo qabataa kan sirriitti warri koodaa baasee Kadiridha. Ani immoo obsaa jedhee kan inni ofii kiyyaa moggaafadheef waanuma hunda rakkoolee narra ga'e hundumaa nan obsa waan ta'eef obsaa ofiin jedhee yeroo baay'ee ammaa boottis nan beekama miidiyaa kiyya garaagaraa irratti ammas achumaan kuush miidiyaa kan jedhamu irrattis peejii kuush miidiyaa jedhamu irrattis kuush miidiyaan hin beekama imoo irratti yoo ol baate immoo ilma kuushin hin beekama gara biraatiin keemboon Ahmadillee nan jedhama. Maqaan kun hundinuu maqaalee nan ofii kiyyaaf jaalaluma ofiif qabuuf moggaafadheedha baay'een of jaaladha jechuudha. Kanaafiyyuu maqaan kiyya kan warri koo naa baase Kadiridha. Mee yeroo qabnutti fayyadamuudhaan miidiyaan keenya kun akkuma beekamu akka addunyaatti miidiyaa guddaadha. Addunyaa irratti baay'ee beekamaa jechuudha. Kanaafuu yeroon isaa yeroo qaalii qaba. Yeroo qaalii kana sirriitti itti fayyadama. Kanaaf qophiin biraallee waan jiruuf gabaabsinee gaafiif deebii keenya deebii gaggabaabaadhaan haa xumuru jedha. Dabalataan gaafiin biraa kan isin gaafachuu barbaadu umriin keessan meeqame? Umriin kiyya ani erga of bare waggaa 11dha. Erga san duratti immoo tun of hin barin duratti immoo waggaa baay'ee ta'uu danda'a hin beeku. Akaakiyyu koo osoo of hin barin waggaa meeqa turtan? Otoo of hin barin gara waggaa 8 waan ta'a. Erga of bare immoo 18 akkas ga'een jira. Waggaa baay'eedha jechuudha walirratti. Kanaafuu baay'ee gaarii. Haala sirriitti namatti tola. Umurii namoota addunyaarra jiranii keessaa umriin keessan baay'ee adda. Miidiyaa keenyarra namoonni daawwataa jiran hedduun isaanii yaada isaaniis nu barreessaa jiru. Waa'ee umrii keessaniitti wal qabatee akkasuma immoo ogummaa garaagaraatiin akka beekamtanillee hiriyoota keessanirraa dhageeffachaatiin turre jechuudha. Keessaa ogummaa aartiin nama bashannansiisuu akkasuma immoo ogummaa nageenya biyyaa eeguu dabalataan immoo ogummaa qonnaatii fi akkasuma immoo ogummaa saayinsii fi teekinooloojii yookiin bu'aalee qorannoo garaagaraa hawaasaaf dhiyeessuutiin illee akka beekamtan odeeffanneetiin turre jechuudha. Kanaaf mee ogummaalee kana hunda akkamitti horachuu dandeessan? Ani dhalootumarraa kaasee ilma qotee bulaa fi qonnaa achumatti leenji'een ba'ee horsiisa looniif waan garaagaraa achitti hin baradhe. Haala nageenya biyyattii ammoo biyyi keenya yeroo baay'eedhaan weerara adda addaa jala waan turteef nageenya biyya kiyyaatiif daangaraan taa'eetuman gara biyyattiitti tasgabbeessuutu dhufe nageenyaaf dhaabbachaa hin jira. Sana boodaan immoo barumsa saayinsii fi teekinooloojii yookaan immoo barumsa kompiitar saayinsii baradheen ammoo teekinooloojii uummata kiyya biraan gahaa jira. Miidiyaalee garaagaraatii irratti nan beekama. Tokko immoo Gadaa Meelbaa kan jedhu telegiraama irrattis giruuppii addaa baneen barumsaa fi seenaa Oromoodhaa amma dhumaatti kan jiru ganaa tokko lama illee jalqabnee jirra. Namoonni immoo Galma Dhugaa Show kanarratti nu hordofaa jirtan hundi keessanuu karaa peejii keenyaatiinis kuush miidiyaa irratti karaa feesbuuk keenya immoo Ammaaboo Ahmad irratti karaalee garaagaraatiin teekinooloojii fi seenaalee Oromoodhaa ganamaa kaasee haga ammaatti jiran hunda walumaan barannaa haala kanaan gara teekinooloojiitti dhufuu danda'een saniin jira. Baay'ee namatti tola. Seenaan keessan himamee akka dhumuu miti. Aartii Oromoo guddisuu keessatti illee gahee jabaa bahattanii jirtu. Hiriyoota keessanirraa kanaan dura baay'ee dhageeffataa turre waa'ee keessanii. Dabalataan immoo ogummaalee kana hundaanis hawaasa akka tajaajilaa turtanis quba qabna. Ammas immoo ogummaa qabdanii yeroo ammaa kanatti yeroo amma keessa jirtan kanattu ogummaa nyaataa fi akkasuma ogummaa dhugaatiitiin hawaasa tajaajilaa jirtu. Amma reef kana miidiyaa keenya yeroo seentanirraa kaasee daabboo qarshii 300 bitame tokko nyaatanii akka fixan riippoortarri kiyya kan achi taa'u naaf himaa jira.
Dabalataan immoo miidiyaa keenya keessatti dhugaatii adda addaa kan nuti qophii ayyaanaatiif dhiyeessine kan namoota 200 hin keessummeessa jennee nuti qopheessaa turre dhugdanii akka fixxanis dhageeffataatiin turre akkasuma teeknishaanni keenyaas nutti himaatiin jira jechuudha. Kun hundi mee ogummaa akkanaa kana maalirraa hubattan? Yoo isin daabboo qarshii 300 kan nyaattan akkasuma immoo dhugaatii namoota 300 keessummeessadhee miidiyaan keenya dhiyeesse kana kan dhugdan taate biyya kanaaf gara fuulduraatti maal yaaddan haala kana keessatti kufaatiin biyya kanarra hin ga'u? Waan nuti irra ga'uun jiru inni nyaatamus xaa'oo ta'ee fi waan ta'eef lafuma kana furdisaa dinnichaa fi wantoonni garaagaraa akka lafa kanarraa ba'an sirriitti nyaata nyaattee gaafa ati bobbaatu achitti immoo dhiqee ta'ee mul'ata waan ta'eef akkasii jedha. Baay'ee bareedaadha. Haalli amma keessa jirtan gisee yeroo isin laalu haala nama inuma bakka hojii tokkoon hojjannee fakkaattanii qucee keessan gaafa laalu qucee nama 3 fakkaata akkasuma immoo garaa keessan gaafa laalu garaan keessanis akka nama 2 garaa keessaa qabu yookiin ulfa baatii 9 garaa keessaa qabu fakkaattanii kana hunda maalirraa argachuu dandeessan? Mee viitaaminootaa fi gosoota nyaataa isin nyaattan hunda nuuf himaa. Ani nyaanni na nyaadhu bishaani. Noori keessummaatu gara miidiyaa keenyaatti ol dhufaa jira. Keessummaa kana walumaan haasimannuuti. Qophii keenya addaa qabannee jiru har'a asumatti xumurraa galatooma. Tole isinis galatooma maqaa miidiyaa keenyaatiin baay'ee galatooma isiniin jenna.